hangam gaarii hojjedheen hin jiraadha jechuuf iyyuu hin danda'u ture. Yeroo nuti qabnu gabaabduudha. Biyya lafaa kana ergisaa nuuf kenname. Yeroodhaaf irra taphannee deemuudhaaf yeroodhaaf waan dalagnu dalagnee hanga gulufnu gulufnee inni kolfu kolfee inni ijjee inni taphatu taphatee inni sirbu caffaree jechuudha. Yeroodhaaf irra taphannee jechuudha. Addunyaa kanarraa wanti nuti galaa guduunfannee deemnu maalidha? Galaan keenya maalidha kan nuti guduunfannee deemnu? Kan Rabbiin nurraa barbaadu. Namni qopheeffate jira? Rabbiin borurraa na gaafata. Maalan fuudhee deema? Jedhee namni achi waa ol keewwate jira? Fakkeenya yoo isinii kan hin kaasu ta'e maallaqama biyyoota harabaa kana keessatti dalagannee jirru boru yoon galeettan fayyadamaadha baankitti achi cuurrachaa jira. Baankitti achi kaawwan. Maaliif hojjennee baankii achi keenya? Boru ittiinan jiraadha ittiinan gargaaramaaf. Tole akkuma birriin suni yeroo baankii achi kaawwanne galleet itti gargaaramna ittiin jijjiiramna jennee baankitti achi cuurru sun addunyaa kanarraa gaafa deemnu eenyu biran dhaqa? Maal fudhadheen deema? Maaltu na gargaara? Fuuldura kottu maaltu jireenyaaf naa ta'a yaadne beekna? Wallahi tasuma namni kana yaadee beeku tokkollee hin jiru. Biyya sanan dhaqa biyyi kun narraa fudhatamti. Iddoon ani dhaqu sun immoo iddoo dhaqanii hin galle. Biyyi ani dhaqu sun immoo biyyatti deebii hin qabne. Haal takka gaafatamnaan lama deebiin hin jiru. Hamma of sirreesseen deema. Hamma galaa guduuffadheen deema. Hamma waan gaarii dalageen deema. Namni jedhee yaadee jira. Anjaro. Saniifiyyuu inshallah rabbi hunduma keenya nu haqa jechuu Ustaz Ahmad kaleessa wayin arge maal isinitti fakkaate beektanii? Boo'ichaan ergina blookiin isin godha. Na jalatti boo'ichaan ergina. Waa tokkoon ta'uu dhiis abshir. Sobu wanni taasisa hidhamedha dhiis waan fiduun qabu abshir. Maaliin arge beektanii? Viidiyoo takkan arge ture baay'ee qalbiin tokko nu cabe ijaaba uffatu shamarra wayiiti jechuudha. Ijaaba uffatanii mana sargii na fakkaata viidiyoon arge mana sargii kana keessatti akka malee caffaru jechuudha. Ijaaba uffatanii jiru niqaaba kana hidhatanii jiru akka malee caffaru jechuudha. Ishi isaanoo ijaaba rabbiin isaanitti uwwise qaama isaanii akkasitti haguuggatanii keessa isaanii badaa yaadni isaanii badaa otoo yeroo sanatti dacheen sun ittiin cittee jiraatte akkam ta'u turan. Silaa addunyaa nu gaggaragalaa jirti. Otuma isaan sirban otoo dacheen ittiin cittee jiraatte eessa dhaqu turanii maal dubbatu turan. Ani dhaamsa isinii qabu. Yaa obboleettii rabbiin islaamummaa si badhaase ka keessatti dhalattee guddatte rabbiin jalqabumarraa islaamummaa si badhaase alhamdulillah jedhe. Ka ergasiis amantii biraarraa rabbiin har'aaf si yaadachiisee islaamummaa sii kennes alhamdulillah jedhe. Daangaa rabbii keessanitti hin tariina. Tika rabbii jalatti of eegaa yeroo marayyuu. Karaan qajeelinaa, karaan sirrii, karaan silaa nu milkeessu baay'ee karaa jabaataadha. Isa kana keessatti immoo isin of sabaruu isin barbaachisa. Karaan badiinsa akka barbaadetti akka irra guluftu akka barbaade akka gammaddu gammachuu sitti fakkaata karaan badiinsa. Karaan si liqimsuudha, karaan si nyaachuudhaaf jedhu gammachuu sitti fakkaata. Waan umurii kee dheeressu si fakkaata garuu karaan badiinsa sun sobee si fakkeessa malee isa si milkeessu. Mashallah inshallah. Galatoomii jazaakillah khairan. Sinitti yoon baay'ee dhiifama naaf godha. Rakkoo hin qabu. Ammallee seenaa as keessa jira. Anatti dabaree lamaa kenna Fatiha dhiifama naa godhi tokkicha dhiifama naa godhi sabboota. No rakkoon qabu haasaa wallahi billahi so inni baay'ee namatti tola. Eenyuuf hin kennuu barbaade dabaree ela seenaan kunis nama amantaa biraa keessaa gama islaamummaa dhufedha. Dhaggeeffadha. Har'a likkii isaaniitti daa'imame warra muslimootaa kanatti. Likkii itti daa'ima warra keessatti dhalanne nutti kottaa likkii nutti maame nutti likkii keenya nutti maase. Seenaa dubbadhu seenaa warra tuulamaa. Salaamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة مسلمة هم كيسان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمي في إسلام ما نجي جيرام كمي ولين قبل درجة كم إسلام ما رفته كنا ترجع فين كورة. أوكي راكوين أبو أستاذ أنا إركان قرأ من إسلام ما تكفي رمضان الأفتقوني صدفك إن شاء الله ربي تنوعه. آمين إن شاء الله. أنا أرجع قرأ من إسلام في قائم بيكتني قرمات هدو جرا كافا من إسلام ما فتت قرمات من إسلام ما كيس جرو ميت من إسلام ما كيس جرو هندا ولين فتتا إنامو نمي ما ميت أما هنوما بكاكو إنكو كاسي بكاكو فيس موهما كا أنا مثلي أنا اللي بقرا أمانتي مسلمات في والله نموت باين في المامي نموت أمانتي رت على تنجي جرا ورم أمانتي رت على تنجي وري أمانتي إسلام ما اللي قدي أبادرو كاتفايدم ولا له جرا ورين كوني أنا نتي ورت فايدمني أرجيني ما شاء الله وسوماتين كينيا لين وكأجيلي أنا والله نما يروحون دبودا في مالتي هذه يا وسو الدنيا خنا رجلتو وسو إفا كنا إفا أمانتي إسلام ما أما أمانتي إسلام ما أرجيتي أمتي أمانني هذه يا الدنيا خنا راديمتي وهذه يا كأبدتني يا لعبتون والله بوا مالتي وفيتي يا أمانتي إسلام ما أرجين أماني أرجيت أناني Waabee nama barsiisaa tokkoffaa amala gaarii nama barsiisaa of nama sattarsiisaa gara laafummaa namaaf jechuudha nama diinii tokko amma nama islaamaatti wallaahi ofii kiyyaaniin harka duwwaa ta'a malee nama islaamaa na biratti rakkatee jiru wallaahi foon kiyya muree kennaaf jechuudha maaliif kunniin duraan hin jiru ture wallaahi ustaazni Abu Mu'aaz nabii kan yana duraan baay'ee nama cakkaru baay'ee nama amantii islaamummaa qeequ baay'ee nama amantii islaamummaa jibbu tureeyyu garuu gaafa nani amantii islaamummaa ashhadu Allah jedhee shahadaa qabadhu namuu nan amanne jechuudha wallaahi namuu nan amanne rabbiin kun nama ofii jaalatu qajeelchaa nama ofii jaalatu jallisaa jedhan akkuma fedhe nama godha garuu rabbii ilma na qajeelcha alhamdulillah سلامة كيسس نبافي مقدوك نما أكنا نياتي دو نما أكنا أفتي ديمو قبرو يلا نباسي الحمد لله سري دا كبريتين تي صبرينا جتتي ورمتا يقارو هيئتان تجابة أفتن نموت باي يرد أمانتي إسلامو ما تقفو نقراسي ساجده برا ديمي تليسان بري ummani kun wallahi yaada miidiyaa irratti qofa miidiyaa jech niqaaba hidhatanii hijaaba hidhatan malee wallahi ummata fatiyaa qara'uu hin beekne afaan salaatatu warra qajeelfatee hin beekne deebi'ee harkaan islaamallee warra natti himuu hin dandeenye bira deemee jechuudhaan garuu miidiyaa kanarratti niqaaba hidhatan wallahi nama niqaaba hidhatu nama hijaaba hidhatu harkisii mul'atu fuullisii mul'atu kuni Rabbiin gabbaruu rabbiin wanni jechuun osoo hin taane nama gabbaruu asirratti miidiyaa gabbaruu miidiyaadhaaf hidhattee miidiyaadhaaf kabajje malee rabbiin kabajjeeti miti jechuudha namoonni dubartii akkasii. Mitiin kun jechuudha. Mitiin kun shamarran keenya yoo of tattaafan wanti meekaappii nama bichisiisullee hin jiru wanti waa tokko si bichisiisu hin jiru hamma meekaappii binnu sadaqannee Rabbiin keenya rakkataa meeqa jira rakkataa keenya kennine masjiida keenya meeqatu biyya keessatti amma fakkeenyaaf kaleessallee ustaazota dubbachaa ture biyya keenya keessa masjiida nu qeeqane jechuudha masjiida hin qabnu amantii masjiida hin qabne biyya keenya keessa masjiidni hin jiru waan akkanaati waa baay'inaan na qeeqan hamma meekaappii bitu osoon jejjaan hamma meekaappii bitu kana osoon masjiida humna qabaadhe masjiida namni ittiin naqeewu kana ijaarradhe hoo wallaahi waan akkasii yaada. Garuu alhamdulillah meekaappii illee bitee hin beeku. Innaa rakkataa baay'ee jira rakkataa keenya kana osoo gargaarrannee namoota baay'ee beela'ee jira namoota baay'eetu mana isaa jala diigame manni isaa jala gubatee karaa irratti bahee jira dureessa meeqatu qabeenya ofii dhabee qabeenyi hin dhuftis hin baddis qabeenyi fixeensa kanarra hojjenne kana walitti qabne kana boruu akka tarii addunyaarra deemuu dandeenya fuula rabbii deemuu dandeenya. Qabeenya har'a watti fayyadamne har'a yoo sadaqanne boru isatu galaa nuuf ta'a nuti galaa hin qabnu wallaahi galaa hin qabnu wanta
fuula rabbii fuuldura dhaabbanneen kanatu anaaf ragaadha kanan hojjedhee dhufe sibira jennee rabbii keenya biratti ragaa nuuf ta'u tokkollee hin qabnu maaliif hundi keenya kanadha nyaannee kanadha boru ittiin nama caallaa abala akkas godhate anis akkas godhachuun barbaada jennee nama inaafne akka namaatitti deemuudha malee wallahi akka rabbiin keenya nu ajajutti akka quraana nu ajajutti akka nabiin keenya nabii Muhammad alayhi salaam nu ajajutti hordofaa hin jirru deemas hin jirru nuti maaf nuti akka namni jedhutti akka namni deemutti deemaa irra subhaanallah namoota baay'eetu nama dogongorsiisaa namoota baay'eetu akka ati dogongortu si taasisaa subhaanallah wantoota akkanaa kanallee rabbiin haa qajeelchu rabbiin nu haa laaffisu rabbiin nama karaa isaa irratti gadi dhaabbatu nu haa taasisu inshaallah wanti ani jedhu lammaffaa yaa bulayyanti yaa kiira wallahi addunyaan kirkiraa jirti ummata muslima kamiidhamaa ustaas ni argitani turkiyaan muslima ummata muslimati kan lafti garagareeni namoota 5,000 oltu lubbuun dhabe jedhan kun reenfi isaanii mul'achuu dee lafeen isaanii mul'achuu dee namni irra dhaabbatee awwaallachuu dadhabee manni Suuriyaan akkasii ummata muslimati kan addunyaa irra duguugamaa jiru kan addunyaa irra dhumaa jiru kan afaan qawweetiin dhumaa jiru kan abiddaan gubataa jiru kan kirkira lafaatiin gubataa jiru kan bishaan dhumaa jiru ummata muslimati subhaanallah meelaala kana argaa irraa qormaata kana nu qoramaara taraan teenya nu ga'uu dandeessimee aadala gannu ibaada rabbii wanta fuula rabbii fuuldura ittiin dhaabbannu guyyaa taarru hin beeknu guyyaa deemnu hin beeknu rabbii waan hunda nuuf haa laaffisu badii teenyallee hunda nuuf dhiisee akka harki keenya kana rabbii jala qabannu nuti kan kadhannu rabbi malee namaa miti yaa jama ilma namaa fuuldura hoo dhaabbattee kadhatte guyyaa tokkoo si gargaara guyyaa lammaffaa eeccisiin jedha rabbiin kee hoo sa'aatiidhaan daqiiqa yaa rabbi jettee yoo kadhatte ani kadhatamaa keeti siin jedha ani kadhatamaa keeti akka ati kadhattuuf si uume waan ta'eef dirqama rabbiin kee kadhachuu dandeessa yoo balleessite astaghfirullaahtti toobatteetuma rabbiin kee biratti yaa rabbi balleessira naa dhiisootte rabbiin si dhiisa ilma namaati malee kan siin dhiisne kan si tuffatu rabbiin kee sin tuffatu ati hiyyeessa rabbiiti ati gabricha rabbiiti kanaafuu rabbiin keenya walitti deemuun hin barbaachisu nuti kalees amantiitti dhufnee har'a ummata musliimaa irratti dhalatanii qara'anii waa beekan gorsuun baay'ee namaatti ulfaata isintu nu gorsuu qabaa garuu immoo anis nama akka keessaniiti waan ta'eef baradheeraa nan beeka wantan beekurraa sin gorfachuu nan danda'amaaf ani obboleetti teessan akeeraati isinillee obboleeyyan kiyya akeeraati yaam qiyyaama yaa jama haadhati yaa abbaa kiyya eenyu wajjiniif hin dhaabbadhu haadhati yaa na dheessiti yaam qiyyaama natti hin dhiyaattu jechuudha badii teenyaan hundi keenya hin qaxxaamnaa harmeen biyya na deessisu yaam qiyyaama hoggaa roon badii qabaadhee yaam qiyyaama abiddaan gubadhu san haadhati yaa na dheessiti beektanii yaam akka dhalannetti rabbii fuuldura dhaabbannee badii teenyaan gubannee badii teenyaan jannata gallusan hojii teenyaan jannata gallusan guyyaa gaafa sanii namni waata akkasii godhe hin jiru hundi keenya hojii teenyaan ustaazonni isheen akkas godhe sheekonni illee ofii isaaniitiif hojjetatan malee si'iifi miti ofii keetti hojjetatu si'i ustaanni kana beekaa isheenni kana beekaa sheekatti hin amanin ofii keetti qajeele ofii keetti hojjetadhu kan isheenni gaarii dalage sun kan sheeka sun kanuma sheeka saniiti malee kan keetii miti yaa obboleessa kiyya yaa obboleetti tiyya kanaafuu wal gorfannee wal adeeffannuu karaa ofii irratti nu qajeelfatu rabbiin kun yoo rabbii irratti qajeeltee karaa isaatirra imalte addunyaallee si tolchaa fuula lamaan irratti nama bareedu si taasisaa karaa isaatirratti illee addunyaa irratti illee qalbii teejisaa yeroo hunda gammaddaa amantii islaamummaa keessatti wallahi gadda argee hin beeku gammachuu malee jira yeroo hunda yoon dhabes yoon argadhes alhamdulillah jedhe wallahi yoo namni jechallee naan jedhe asay baga alhamdulillah rabbiin jazaa keessiifaa kaffalu dheetu manazim jedhe yoo daanga darbee jechuudha abbaasu yoo daanga darbuu baate nan gorfadha obboleessa kiyya waan ta'eef rabbiin maa daftee natti geessitee jedha osoo dhiifaman godhiniif osoo sabiriin godhiniif osoo hin gorsin jedhe kanaafuu waan hunda rabbitti dhiisne miidhamas gaaris hunda keenya rabbitti dhiisne walii obsinee wal gorfannee kasi tuffatullee gorsitee yoo sirraa fudhachuu baate yaa rabbi qajeelchettee du'aa gootee fi
akkasitti walii obsinee waliif amantii islaamummaa bareedduu tan osoo ol guddisne namoonni kafiraa keessa jiranillee namoonni amantii hin beeknellee baranii akka amantii islaamummaatti dhufan kataasisu nu iyyuu silaa nu'iin kuni afaan keenya amma faa keessattuu yeroo afaan haa baratamu jedhamu kana osoo yeroo kana qabsoo amantii islaamummaa jalqabne harka wal qabannee amantiin kun yaa jabaatu yaa guddatu jennee qabsoo jalqabnee amantii keenya irratti qabsoon biyyaa hooma miti yaa jama oggaa keessa lubbuudhaan jiru irra jiraanna malee kai umurii guutuu irra jirtu qabsoo isa islaamati irra jechuudha. Lafa kanarratti ganneetuma deemna waan hunda. Kanaafuu osoo yeroo kana iyyannee osoo yeroo kana namoota islaamummaatti keessa hin jiraannellee gara islaamummaatti akka dhufan barsiisnee nuti jaalala uumnee jechuudha nuti tokkummaa uumnee yoo badiin tokko dhalate wallahi ka suura namaa gadi garagalchee suura namaa ol garagalchee iskiriin irra godhatee nama arrabsu uummata musliimaati sirriitti wallahi ijoollee musliima baay'ee amma micetti Dubaayitti akkas taate dhani kinoo daa'ima takka baattee boosu takka kan akkas godhaaru kan liivi irratti waraabaa jiru dugda duuba godhatee gadi garagalchee ol garagalchaa jiru ijoollee musliima jala seenee ilaalee sanan baayaa wallahi maafi kun barnoota nuuf hin ta'u kun rabbi biratti nu gaafata maali badiisheedha rabbiin namni hin dogongorre hin jiru dogongora sii kana gorsuu qabda yoo dandeesse gargaaruu qabda yoo dadhabde dhiisuu qabda wanti dirqama miidiyaa irratti ol si baasee isa si dubbisiisu tokko hin jiru dirqama irraa hin qabne jechuudha wantoota akkasii. Innaa Ramadaan dhufe jennee Ramadaan waggaa dhufe qofa ji'a takkitti ji'a Ramadaanaa kanallee gabbaruun faayidaa hin qabu kan duraan rabbiin kee hin beekne Ramadaan irratti rabbiin beekuun gaarii miti sin fayyadu. Maafi ati Ramadaana gabbarta malee rabbiin kee duraanii gabbaraa hin turre jechuudha. Rabbiin guyyaa Ramadaanaa qofa hin jiru ji'a Ramadaanaa qofa keessa hin jiru rabbiin yeroo hunda jira rabbiin yeroo hunda sitti mul'achuu malee rabbiin kee barsi arga ati rabbiin nu arga nutu isa arguu dadhabe malee subhaanallah. Kanaafuu waan akkanaa hojjechuu fagaannee nullee isinitti dhiyaanne nullee isinitti makamne haadhaaf abbaan keenya isin obboleenyi keenya isin waa baay'ee dhabne qabeenya godhannee dhabneerraa haadhaaf abbaan keenya wallahi abbaan kiyya ilmooti yaamete ati naan jedhe maaliif islaama jechuun biyya keenyatti wallahi akka saree akka waan wayiitiitti ilaalama wallahi nama islaama ta'e tokko sahanii islaama irratti nyaatamu jechuudha biyya keenyatti ni beekan namoonni illee abbaan kiyya kunoo sababa islaama ta'e ilmoo isii jedhamtu hin qabu. Ila namni abbaan ilmoo isii jedhamtu hin qabu jirraa mee maal barata maal jedhamtu ishi abbaa kiyya ati jannata nan galchitu ani amantii fedhe amanachuu nan danda'a inshallah abbaan hin qaba abbaan kiyya eenyu warra islaamummaa keessa jiru warra ana na barsiise warra ana gaafa amantii islaamummaatti dhufu kuba na qabee ashhadu allah jedhi jedhee shahadaa na qabsiisani kanatu qiyyaama kana waliin dhaabbadhu abbaa kiyyatu isaani malee ati sooma naan gootu ilmooti yettee addunyaa irratti na fayyadda qiyyaama nan fayyaddu garuu rabbis na qajeelchuun jedhe wallahi obboleeyyanti yoo na dhukkubsadhe hayaa obboleeyyanti na dhukkubsadhe inni ateeti amante sun sin dhukkubsuure naan jedhe si fayyisuure sin ajjeesuure si maalin godhure akkasitti ittiin naqeeqan akkasitti ittiin qeeqqamaati nama tasfaa hin kunne ammallee jechuudhaan maaliif hagan du'utti wallahi hagan du'utti yaa rabbi amantii islaamummaa kana naa kennite qabeenya caalu na badhaaste hafti caalu na badhaaste haftiin amantii islaamummaa caalu hin jiru bareedinni amantii islaamummaa caalu hin jiru yaa rabbi takkaa na qajeelchite irratti ganna jabeessi obsa naa kenni obsi keeti jedhee tanan irratti jabaadhee kinu har'a waggaa sadaffaa soomataa jira jechuudha Ramadaana dhuftu kana waggaa sadaffaa nama viidiyoo ilaalee salaata turan wallahi nama afaan salaata na barsiisu dhabee nama akkatti qara'an na barsiisu dhabee nama akkatti salaatan garatti salaatan wallaalee viidiyoo ilaalee salaata turan aniin tun jechuudha fatanaa baay'ee dabarse qormaata baay'ee dabarse nama na barsiisu dhabee viidiyoo ilaalee salaata ture jechuudhaan wallahi waa baay'ee yaadadha waa baay'ee jidha inna islaamummaa irratti dhalatanii jennee ta'u ijoollee islaamatti illee qabamuun gaarii miti maaliif beekumsa kasii kennu rabbi kasi wallaalchisuus rabbi beekumsi si wajjin dhalatteetis wallaaluu dandeessa
jarana nama taaniti miti kawaabe kanaafu iqaaba hidhatan jetteetu warra iqaaba hidhatu sanillee hin amanin maaliif hin beekan nuti dhagnee nu barsiisa ana waan akkanaati jedhee dadhabee hin beekani kanaafu yoo dandeesse waa baay'eetu jira bakka baay'eedhaa barachuu dandeessa yoo jaalala amantii kana qabaatte wanti hundumtuu wanti rabbii kun ilma siilaafa ilma barattaa jechuudha rabbii ilma silaafisa waan isaa waan akkanaa kana jira mudannoon ni jira gammachuun ni jira akkuma gaddi jiru gammachuun illee jira kana hunda ka dabarsu qormaanni sirriidha qormaata islaamaa gaafuma islaamummaatti dhuftusan fudhattaa jechuudha rakkoo addunyaa kanarratti islaamummaa jechuun lapheen ta'e ni gammaddi itti wanni itti garuu rakkoo hedduu baay'ata islaamummaa keessatti rakkoo hedduu baay'ata kana ka danda'uu qabu ka obsuu qabu si rabbitti obsite rabbiin immoo yaa fuula isaa gaafa deemte si gammachiisa maaliif ati obsa hedduu qabaatte namaaf dhiifama gootee nama rakkate yoo gargaarte namatti qabamuu dhiiste nama arrabsuu dhiiste keessattuu arraba keenya dubartiin waa sadiin fannifamteedha yaama rifeensa ishii fi harmasii arraba isiitiin fannifamteedha subhaanallah maaliif nuti arraba dheeranna rifeensa keenya mul'isuu baay'isna qullaa deemna sababa kanaa jecha ittiin fannifamnee rabbiin ittiin nu gaafataa jechuudha kan waa baay'ee haasofna arraba keenya illee nama arrabsina nama hamanna nama gadi qabna nama ol qabna kanarraa osoo of eegnee obboleeyyan teenya shamarran ifa addunyaati haadha dhiirati jaartii dhiirati waa baay'eedha shamarran jechuudha gaaddisa dhiirati kana ka godhuu qabnu keessattuu shamarran osoo sattarree maaf azaaba keessa baay'annaa shamarrantu azaaba keessa baay'ata subhaanallah akka dhageenyutti akka barannutti illee kana keessa maaf nuti waan kana amantii keenya irratti jabaachuu dadhabnee gad of qabna amantii keenya yaa jabeeffannu yaa ofaa sattarruu walaa jaalannu jaalalallee amma dhiironni illee waa haballeessan dhiironni haga akka itti isaan waliin jiraatan nuti beeka dhiironni baay'ee wal kabajanii wajjin jiraatan jechuudha garuu shamarran wallaahi shamarran sadi lama yoo taane mana keessatti ibidda azaabaa walitti taana kana maaf sheexanaa bitamnaa ofirraa toobanneetuma obboleeyyanuma islaamuma funyoo islaamummaatti nu hidheessan wal hamii dhiisne wal jaalannee rabbumaa jecha walii sabbarree hooyi inshallah waan hundaa rabbiin nu alaafisu rabbiin nu aqaliisu takka islaamummaa nuuf kenne rabbiin sabrillee sabbata isaatiin nuuf haa hidhu Amin. inna kabaleessinirree namni waa baay'ee balleessaa rabbiin dhiifama nuuf haa godhu inshallah ramadaana kanallee rabbiin nama soommatee keeri soommatee addunyaaf akeerallee gammadu nu haa taasisu inshallah hunda islaamoo rabbiin isinaa gammachiisu karaa isaati irratti gadi isinaa dhaabu Amin. nama dharaallee intala dharaarree rabbiin nurraa haa qabu Amin. imaana dhiigamma kamtu rabbiin nuuf haa kennu inshallah Amin. Galatoomii ulfaadhu jazakillah khair uktii keenya seenaa ani dhiyeenyan bareen tala kana jaalama jaa sadii wanta ergam bare dhiyoon bare ani gelu simbe ustaz so afaan amara man sim osaman titin fin dura simbe ka sin ordofaa ture baay'ee sinitti aara ture garuu dagadheera Abshir rakkoon hin jiruuti khayriidha inshallah baga rabbiin keenya gama islaamummaa si fide irratti istiqaama sifaa kennu jabaadhu inshallah sabboontu eenyu kun sabboontuudhani kanas keessa jiru obboleettiin durbaa sabboontu sabriinaa kanasi eenyu maqaan ishee seenaa kanasi jajjabeessaa fatiha waan irraa barattan qabdu mee daqiiqaa lama siniif kenna jalqaba eenyuuf hin kenna sabboontuuf hin kenna ati gaadhiifamu godhi tokkichoo dubartii fi dura bakka kenna islaamummaan waan ta'eef meegaa sabboontu ati maali hubatte waan sabriinaa fi wanni dubbatani ustaad oraaya qincibcibbaa argee jedhe maalirraati wanni godhatte mee wallahi asoin isaanii baay'ee garaan nama sammuu nama tuqaa garas nama laaffisaa maaliif waanuma gartee waanuma jiraarraa haasa'u jiranii nuti islaama taanii irra dalannee akkanatti harka mirgaatiin qabannee hin jirru
garuu isaan amantii biraarraa dhufanii akkanatti islaamummaa seenanii akkana jabeessuun wallaahi nutillee hamila nutti horu jiranii ammallee rabbiin irratti sinaa gajjabeessuun ja'a maatii teetillee rabbiin karaa kee kana hafidu akkasii du'aamu nu godha du'aamu walii goona nutillee rabbiin nu waaqa ceelchuu shamarran keenyaan ja'a wallaahi billah. Amiin inshallah. Jaroota kanammoo jajjabeessaa keessaan dubbisii sabboo. Fooloo isin godhan jira naa deebisaa filachuu. Fooloo godhiitii lakkoomsa isaanii lakkoomsa kee kenniifiitii si'aa dubbisanii atillee dubbisii jabaadhaa jedhii indaa keessa darbama akkasidha jedhee. Wanni waa meeqa qabu ilaa gama islaamummaa dhufaniinnaan kan dokumentiin isaanii faaciramee waa uffanni isaanii waa meeqa ta'ani. Ani waan baay'een beeka. Wanta miidiyaa kanarratti baasamee hin dubbatamne inni kaan itu mana qabu mana dhiisee inni kaan itu lafa qabu lafa dhiisee inni kaan abbaa manaa jaallatu itti waliin nikaa walidhate akkuma